mootummaan ibsa kenneera. Mootummaan ibsa kenneera. Kanaaf waan lama irratti har'achuudha mootummaan ibsa kennee jira. Wantoota lamaan kanneen jechuudha. Wal duraa duuban kan isin dhageessisu wataayaa. Kanaaf jidduu kana mee vaayiraalii ba'aa jiru viidiyoo waan ta'eef laayik godhaa. Yoo laayik godhan viidiyoon vaayiraalii ba'aa jechuudha. Waa lama irratti mootummaan ibsa kenneera. Waan lachuu viidiyoo qabaa jechuudha. Ragaa kan naa ta'u viidiyoo qabadhee dhufee jira waan ta'eef viidiyoo sallee isin dhageessaa wanti inni irratti ibsa kennellee isin dhageessaa isin immoo laayik gochuun dagatina. Jalqaba irratti kan ibsi irratti kenname jechuudha hidha guddicha Itoophiyaati. Waa'ee isaatiin wal qabatee jechuudha dhiyeenya kana akkuma beekaa turtanii Addis Istaandard illee Jawaar Mohammad illee xumuramuuf jecha hidhaan kuni ammaan booda jechuudha ammaan booda birri biiliyoona 80 barbaachisaa jedhameetiin poost ta'aa ture jechuudha waan kana irratti poost ta'ee olii gadi oofamaa ture waan kana irratti akka dhugaa hin taaneefi isaa miti walumaa galatti jechuudha piroojeektiiwwan jiran walumaa galatti kan maan jiran guutuun isaatu iyyuu immoo qarshii kana akka fixuu hin dandeenye mootummaan karaa kominikeeshiniitii jechuudha ibsa godhee jira isallee viidiyoo qabatamaan kan isinitti agarsiisu ta'a inni lammaffaan immoo waa'ee daballii beenzinaa irratti jechuudha. Waa'ee daballii beenzinaatiin wal qabatee isallee mootummaan ifa godhee jira jechuudha. Daballiin beenzinaa dabaluun isaa nama dhuunfaa tokko irratti jechuudha. Kallattii yoo ta'an kallattii qofaan alkallattii yoo ta'an kallattii qofaanii jireenya irratti paarsantii 2 alkallattiin immoo kana caalaa jechuudha. Alkallattiin kana caalaa jireenya nama dhuunfaa irratti kan inni dabaluudha. Garuu kallattiin paarsantii 2 qofa akka ta'ee fi akkasumallee immoo kana ittisuudhaaf mootummaan kan inni godhe doggoma adda addaa fakkeenyaaf waan akka salarii yookaan immoo mindaa dabaluu hojjettoota mootummaatii kan jedhuu fi akkasumallee waa'ee seeftineetii jechuudha birrii miiliyoona 60 kan jedhu gadi bu'ee jira waan jedhuudha. Garuu immoo daballii kanaaf jechuudha. Daballiin mindaa kun hagame waan kana hojjettoota mootummaa akka isaan sustain godhan akka isaan jiraatan taasisa kunillee gaafiidha jechuudha. Gara biraatiin immoo oduun waa'ee gibira hir'isuutiin wal qabattee deemaa jirti. Ishii immoo viidiyoo biraatiin isin hojjedha jechuudha. Waa'ee gibira hir'isuu waa'ee xoorataatiin wal qabatee wanti deemaa jiru jira. Isa immoo guyyaa yookaan guyyaa ta'an irratti jechuudha viidiyoo kan isin hojjedhu ta'a. Kanaan wal qabatee jechuudha lachuu isaatu viidiyootu jira. Viidiyoo kana wal duraa duuban jechuudha kan isinitti dhageessu ta'a. Jalqaba irratti viidiyoon isinitti dhageessisu waa'ee hidha haaromsaatiin wal qabatee mootummaan ibsa kan kenne isinitti dhageessisa. Walumaan dhageeffannee gara viidiyoo isa lammaffaatitti ceena jechuudha. የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሰሞኑን የሚነዛው ነገር ይሄ መሰረተ ቢስ እንደገና ለህዳሴ ግድብ ይሄን ያህል ያስፈልጋል ተብሎ ከመንግስት የተሰጠ ነገር የለም። በተለያየ ምክንያት የሚመጡ የህዳሴ ግድብን ብቻ ሳይሆን ሌሎች በሀገሪቱ እየተገነቡ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች አሉ። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በዚህ የሚመጡ ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ። ለዚህ የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠንም መንግስት ያውቀዋል። ይሄን ያህልም የሚሆንም አይደለም። እንኳን የህዳሴ ግድብ ይቅርና የሌሎችም ተደምሮ ይሄን ያህል አይሆን። ስለዚህ ዝም ብሎ ነገሮችን ዜጎችን ለማሳሳት የቀረበ መረጃ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ኦኬ ዋይ ደበሊ ቤንዚናቲ ወልቀበቴ ሞቱማ ማጀዳ ጅራ ቪዲዮ ኩኖ ፈተቹዳ ሞቱማ ጀድ ቪዲዮ ኩኖቲ ወሊና ደገፈኑ እስኒሞ ያደ ከሰን ኮሜንት ጀለት ካው እንደገትናስ ነኝ በየትኛውም ሁኔታ በዶላር የሚተመን በመሆኑ የዓለም አቀፍ ዋጋ የሚታወቅ ነው። የነዳጅ የዓለም አቀፍ ዋጋ አሁን ኢትዮጵያ ከሚሸጥበት ከፍ ያለ ነው። ለምሳሌ የቤንዚንና የናፍጣን እንኳን የነጭ ናፍጣን ብናይ ከቤንዚን ወደ 20 ብር ተጨማሪ ነው ማለት ነው። አሁን እኛ ከምንሸጥበት መንግስት እየደጎመ ነው ያለው ማለት ነው። ለ197 ቢሊዮን ብር እዳ ነው የነበረው የነዳጅ ወሉማ ገለተቹዳ ቪዲዮ ለራ ከነፈካታ ሲኒሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ጎቹ እንደገቲና ነገታ